dhalaan akkatiyyaa miskiinotiin ni dalagannaaf biyyarraa baate kan kasaarreef wallaahi ana kan hin godhu jiru jechuudha. Kee mucaasanii dhaqee gaafate gurbaa sanitti jechuudha. Aboo maaliif akkana nu gootan jenna. Yoo akkanatti uummata keenyarraa maallaqa guurra nyaachuu baanne akkamitti jiraanna naan jee akkamiin nyaannaa akkana dalagannaa nuti kunoo naan jee. Keessaa bahee wallaahi guyyaa takkatti nama 90 garee san keessaa liftii qabate jechuudha. Namuu hin dubbannee caluma ja'anii garuu anna quuqxe. Lammiiti yaana quuqe maaliif asii dura namni ibsan goone arrabi heetumaan ibsa godhee akka namni irraa ifee akka nama akka xiyyaa kanatti hin kasaarre jee jechuudha. Maallaqa uummata aalamaa kana kan uummatni milkootan jeerraa guure kana guutuu isaatti makiinaa lamaan bitate jechuudha. Makiinaa lama baatii lama keessatti makiinaa lama bitate gurbaan san. Mana ajaa'ibaa kanarraa ijaarratee biyyatti gala kute jechuudha mudeen gadda. Afaan sobaatiin ni milkooytan ni badhaafamtan. Torbaanirraa maallaqa fudhattan maaliin keessa khiniina hoomisha khiniina dalaga ja'anii khijibaan maallaqa namarraa guuranii akkana ta'uurra booda garuma tana keessaa haruma isaan kutanuu dhabdaa bar cal. Intaloon asirratti teessee milkaa'ina jijjiirama yoo feete minaamin akkana kaneetu saniis makiinaa jaha bitatte. Mana Finfinneetti ijaarrattee jechuudha. Kanaan khijiba kanaan jechuudha. Namuun dubbatu namuun ibsu yaada kanaan khijibaadha jee nama keenyaaf odoo ibsee bareedaa ture. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti salaamtaan kiyya kan jaalalaa kan kabajaa isin haadha qabuun isiniin jaa eegaa Oromootii bakka jiraatanii dhaamsa tokkoon isiniif qabadhee dhufee ilmaan Oromoo qaamaa fi qalbiidhaan na dhaggeeffadhaadha akka dhaamsa kiyya kana itti fayyadamtaniin isiniif dhaamaa jechuudha. Dhaamsaan jabaadha wallaahi uummata tokko jira kan garee dhaabbataa milkaa'ina jijjiirama jee deddeemu tokkotu jira. Ollaan irraa si dhufanii karaa hundaan si dhufuu danda'anii khijiba jechuudha. San hundinuu ni milkootaa garee milkaa'inaa garee dhaabbataa jaaniitii ijaaranii jechuudha. Jijjiiramaa jaanii jechuudha. Ammas Facebook irratti illee dubbatanii jiran, YouTube irratti illee TikTok keessatti illee waan hunda kasi dabarsanii jiran uummanni isaanii akka irraa faayidan isinii dhaama khijibaa jechuudha. Maaliif ammataa kiyyaaf waan hin seenee keessa jiru waan hin arkee jiruuf akka wanni isaan godhan hundi khijiba taate arkee waan hin jiruuf uummata kiyyaaf dhaama jeetiin dhufe. Anilleen akkuma keessanii kanarratti jechuudha asii dura jechuudha maal laaleetumaan uummanni kun dhugaa dubbachuun oolu wanna kun dhugaa ta'uun ooltu je'ee seenee hoggaaniin seenuu boodarra kasaaraan na mudate jechuudha. Ifbira kutee saayibbootan kiyyallee kasaarsisee jechuudha. Kasaaraa keessa galchee jechuudha. Akkasumatti kasaarra dhiisnee waan dhayineef isin harkannee guutumaan guututti maallaqa kafallee illee ni dhabne namni si jalaa dubbatu hin jiru jechuudha. Taraa garee san keessa si galchanii maallaqa kafallaa natti dura maallaqa kafalta siin jaa maallaqa gizee kafalte maallaqni kun khiniina hoomisha siin jaan wanni kun haraamii fakkaatti kana naamni yoo jetteen khiniina hoomisha siin jaan khiniina hoomisha asii diradhaa biyya alaa minaamin deema siin jaan isaan bakki isaan taa'anii hojjetan Keeniyaa Naayiroobii uummanni kun kan Suudaan taa'ee jechuudha. Khiniina oomisha siin jaan haraamiin qabu maallaqa bareedaadha wal dalagaa ati ni milkooyta baatii 5 keessatti makiinaa milkooyta siin jaan khijiba san hundinuu hin jiru. Gizee ati amma gaafatteen khalaas nama fiddi siin jaan haareetti namni maallaqa buusuu qaba siin jaan. Akkas jaanii naguuni maallaqa san buusee namaas fidee namni nam fide maallaqa buusee kanaas gamee haya milkaa'inni keenya jeeni khijiba. Khalaas hin jiru jechuudha. San hundinuu hin jiru. Maaliif akkana nu gootan nuti akkana jettanii seenne jennaan khiniina nurraa bitattanii oomisha bitattanii jirtanii bikka jirtanitti isiniif erginan hojjaan. Kaan suudhii jira. Kaan biyyee jira. Egaa uummanni garee kanaa jechuudha. Uummanni dhaabbata kanaa uummata khijibaa waan ta'eef dhaabbata milkaa'ina minaamin jaanii isaan deddeeman kun waan khijibaa ta'eef jechuudha. Isinii mirkaneessaa jechuudha. Nama takkaa libii beellee beekoo miti nama takkaa TikTok seenee illee beekoo miti. Garuu tan fardii taate uummanni kiyya akka dhaggeeffatuu fi akka viidiyoo kiyya kan sheer walii gootanii irraa barattanii jechuudhaafiin isiniif godhe jechuudha. Dhalaan akkatiyyaa miskiinotiin ni dalagannaaf biyyarraa baate kan kasaarreef wallaahi ana kan hin godhu jiru jechuudha.
egaa akkasuma gurbachi garee sanirraa anaatu mansuulaa anaatu irraa abbaadha anaatu irraa mudiira jee maallaqa san wali qabe jechuudha inni keeniyaa naayiroobii jiraata keeniyaa sanirraa galakotee jira jechuudha maallaqa ummata aalamaa kana kani ummata ni milkootan jeerraa guure kana guutuu isaatti makiinaa lamaan bitate jechuudha makiinaa lama baatii lama keessatti makiinaa lama bitate gurbaan san mana ajaa'ibaa kanarraa ijaarratee biyyatti galakotee jechuudha madeen gaddaa intaloon asirratti isee milkaa'ina jijjiirama yoo feete minaamina kana kaneetu saniis makiinaa jaha bitatte mana finfinneetti ijaarrattee jechuudha kanaan kijiba kanaan jechuudha namuun dubbatu namuun ibsu yaada kanaan kijibaadha jee nama keenyaaf odoo ibsee bareedaa ture namni ibsu nama keenyaaf yaada kana yaada isaanti jiran kan maallaqa isaa dhabees dhabe nurraanis dandaasitti duraanuu rabbumaan akka saare jeetuma caluma jaa ibsa namaa godhee akka namni keenya irraa ifee godhu jechuudha waan kana silaa ibsa namaa godhee akka namni keenya illee irraa ifee godhuu qaba osoo fayyaa qabanuu osoo dalagachuu danda'anuu jechuudha akkasirra osoo sadaqaan uwwisa jaanii kadhatan irra bareedduudha na fakkaatti akka xiyyaatti afaan sobaatiin ni milkooytan ni badhaafamtan torbaan irraa maallaqa fudhattan maaliin keessa khiniina hoomisha khiniina dalaga ja'anii khijibaan maallaqa namarraa guuranii akkana ta'uurra booda garuma tana keessaa haruma isaan kutanuu dhabdaa bar cal garuma irratti haasa'u jiran tana keessaa cal namuu kute yoo ati deebitee gaafate an kee mucaa sanni dhaqee gaafate gurbaa sanitti jechuudha aboo maaliif akkana nu gootan jenna yoo akkanatti uummata keenyarraa maallaqa guurra nyaachuu baanne akkamitti jiraanna naan jee akkamitti nyaannaa akkana dalagannaa nuti kunoo naan jee isin mana arabaa dhiixanii naan jee qoosuu isaanatti jechuudha akkasittiin jechuudha dhiise keessaa bahee wallaahi guyyaa takkatti nama 90 garee san keessaa liftii qabate jechuudha namuu hin dubbannee caluma ja'anii garuu anna quuxe lammii xiyyaa na quuqe maaliif asii dura namni ibsan gooni arrabi heetumaan ibsa godhee akka namni irraa ifee akka nama akka xiyyaa kanatti hin kasaarre jee jechuudha garee dhaabbataa garee milkaa'inaa hajaamu kana jijjiirama jaan jechuudha Facebook irra ta'anii YouTube irra ta'anii TikTok irra ta'anii jechuudha akka waan guddaa takkatti jechuudha khijiba wanni kun akka irraa ifeeddan namoota akka xiyyaani jiran namni tan Facebook irratti uummata kana YouTube irratti laaltanii wanni kun dhugaadha jettanii itti wal yaamtanii geelota isaaniitti hojii saayiboota keessanii hojii warri seentan guutuudha jeetii yaada akka xiyyaatti anileen akkasumatti seene akkaanti seene geeluma xiyyaatu nagalchuu waan kana jechuudha akkasittiin geeleeti yaa maaliin jedhu guyyaa isin kottu garee tana seenii naan jette ani geelee waan akkanaa hin seenu jeetiin diti deebitee maal jette maaliin jeeni yoo waan Facebook irraa fi YouTube irratti dabarsan takka garee milkaa'inaa jijjiirama yoo feete kana ta'e jaanii ka dubbatan takka yoo taate nama dhugaa dubbatu fakkaatti maqaalee dhaan barbaadu isiisan garuu wallaahi inshallah ni harkatti zajaayisiti ni yoo isin taate nama dhugaa dubbatu fakkaatti ni seenaan jeen akkasittiin homaa eega akkasittiin nama dhugaa dubbatu seetee seenaan jettee geeleen tiyya seenee jechuudha akkasittiin deebee saayibootan kiyyallee nama hedduu nama 7 ol ibjalaan naqee kasaarsisee jechuudha saniifuu wanna kun kasaaraadha warreen tan akka kiyyaan dhabamtanii nama hedduun arguu jira nama Facebook irratti illee story irratti illee uummata akkasii dubbatan share godhu nama hedduun arguu jira akka dhaggeeffatanii jalan deemne nama saniif illee dhaameetiin jira akkana seenee nama dhugaa dubbatuun isaan seenaan jira namni illee irraa oolee jira isinillee akka irraa ooltan YouTube Facebook TikTok irratti hunda gaddiisanii jiranii garee milkaa'inaa dhaabbata jaanii jiranii amaanaa akka irraa ifeetan uummata sanii uummata kijibaa Suudaan jiraatan Keeniyaa Naayiroobii keessa jiraatan amma mucaan silaa keessatti maaliin akkaanti isaa rabboo kan nuti buusne sanii guyyaa takkatti garee san keessaa nama 90 liftii qabate nama 90 guyyaa takkatti jechuudha waan dhufeef dhabee namni